fayyadamtan sadaffaan halkan yeroo fayyadamtan ifaan telefoona keessaniitiif haalli naannoo isin jirtanii wal qixxaatiin qabu dhufa aappiin kun hedduu isin fayyada halkan yeroo fayyadamtan ilaalaa xiqqoo qabneetiin osoo kanatti ija jalaaf hin kenne iftiin isaa gara ala keessa faca'u ifarraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يويا هركفون ردوتون كما جمع في جالتامو نجن كن جالف كبجا إدو سنجي سنة كب أرس وان هاران ولد تيمجا تلفون كنا واي إجتين ميلو كيسا إستوكويتون تلفون يرو فايدة منو إفين ساتي في أكادت فايدة منو جويا هنغو تكويا هالكا يرو تهي إجكين إجكينو مينت أكمل إيكتشو عندنا أكمل إتفاجدون دين كاين وهي إلى tokkoffaa telefoonni ammaan tana booda bahan kuni hanga tokkoon wan ifaan isaanii otomaatika yeroo bakka ifaa bahan ifiisaati ifaa bakka guyyaa bakka dukkanaa bahan ifii xiqqeeffatan bakka guyyaa aduun jiru yoo bahan ammoo ifaa ifii dabalatan jechuudha otomaatika haa ta'u osuma haala kanaan jiru halkan yeroo ta'e ammoo lafti waan dukkanaaf ifaan kenna kallattiin ija kenna nu ifa jechuudha miidhaa ija kenna duraaf keessa jechuudha waan kana tokkoffaa hanga tokko waan goonu telefoona kenna gubbaa isaa gadi qabneetiin iskiin isaa tokkoffaa dark moodii kan filanneetiin ifirraa gurraachessuu qabnaa jechuudha. Tokkoffaa akka goonu qabnu. Haala kanaan ifirraa gurraachessin jechuudha. Telefoonni keenya ammaan tan hanga tokko naa gurraachehee jira jechuudha. Tan lammaffaa telefoonni yeroo fayyadamne hanga tokko fuula keenyarraa ifirraa akkana fageessuu qabna jechuudha. Hanga tokko ijarraa gadi fageeffine ifirraa akkana ilaaluu xiqqoo qabneetiin osoo akkanatti ija jalaaf hin kenne iftiin isaa gara ala keessa faca'u ifirraa gadi fageessuu qabnaa jechuudha. Lammaffaa sadaffaan ammoo aappii ajaa'ibaatiin qabaadhee dhufe aappiin kun hanga tokko dhibbatti isin fayyadamtiin qaba halkan yeroo telefoona fayyadamtan sadaffaan halkan yeroo fayyadamtan ifaan telefoona keessaniitiif haalli naannoo isin jirtanii wal qixxaatu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bakka ifaa dukkana ifaan akka malee ifne yoo ta'an taate dirqama ifaa kan akka ifraa diqqeessuu qabdan jechuudha. Akkasiifuu arraan tana aappii ajaa'ibaatiin qabu dhufa aappiin kun hedduu isin fayyada halkan yeroo fayyadamtan ifaa kallattiidhaan ifaa iskirina keessanii haala malee isinirraa dukkaneessi akka ija keessan isin godha jechuudha. Haala kana aappii kana tokkoffaa pilaasoor seenna pilaasoorni irraa baanee haala kanaan jettanii barreessanii sarchi gootanii tokkoffarra isin baachuudha tokkoffarra isin baa kana jechuudha anammaan tana gabbuusee hin jiruufi waan tokko isin gaafatu aappichi kana kallattiin gabbuufatanii oppeen jedhee seena jechuudha yeroo oppeen jedhee seenu ifaa kiyyaa amma yoo laaltan guyyaa waan ta'eef haga dhumaa jira jechuudha. Yeroo fakkeenyaa fi isarra jiru kallattiin aappii yeroo isin gabbaa'e allootiin hayyama kennatii fi isinii banaa jechuudha. Yeroo isinii baneera fakkeenyaa yoo kanatti akka cuqaasaate isinii amma haala dukkanaa'ee isin mul'ate dhabdiin qaba halkan yoo ta'e akkana dukkanaa jechuudha. Yoo takkitti akkana tuqu kallattiin ifaan irraa naa banama jechuudha. Yoo akkana irra keetti irraa baatan innumaanuu parsantii isinii qaba. Parsantii isinirra qaba gubbaa haadhuftanii isirra cuqaaftanii yeroo asirra cuqaaftan hanga qiyaasa qaba dabalatu sinjira xiqqeessin jira hangata qiyaasa isinii tahuu laaltanii irra kaatan jechuudha. Namaan tana 50 naa jira 50 kaadha wal qixa jechuudha. Guddaa miti xiqqaallee miti 50 naa jira jechuudha. Halkan yeroo ta'e guyyaa rakkoo hin qabu halkan yeroo ta'e irra cuqaaftanii kallattiin irratti hidhattanii yoo irratti cuqaaftan isinii irra taa'aa jechuudha. Haala kanaan ija keessanii fayyaa rabbi isin dhoowwini kanaafuu ija keessan yeroo halkan telefoona fayyadamu warroota geema adda addaa taphatan warroota fiilma adda addaa saadheeraatti ilaaltan ija keessan akka isin miinee fi hanga tokko aappii kana fayyada isin fayyada abdiin qaba qophiin irraa isin qaba dhuuf kana fakkaata hanga qophiin kana fakkaatu walitti nagaan nu tura amma sabatu itti gora saba sara gochuun nu guddisa galatoma.